namni obboleessuma ofii aboo rabbiin ani wallahi namni sun nama nallee beeku natti hin fakkaatu isa qaamaanis an qaama isan beeku hoggaa inni asirraa taphatuun beekaa nama du'aan rabbi isan ajjeesin akkasiin ja'a. Ilmuma namaatu du'e jechuu rabbiin dhageessise. Gaarillee miti garuu immoo waan akkanaa kana obboleessi asirratti waa asirraa butachuudhaaf guruppii uumanii kun hundi it is a tactic jettee faranjiin ani biyya tanatti hin guddadhe nama dhiisii faranjiin bakka milaaci qarri qaramuru abbaan fedhe anaa kana doggowwoomsuu hin danda'u wallaahi wa billaahi. Awooduma haadha يا رفيقي أوه تجر تدريبه ما المتاجر تدريبه أكن دبنا بنا والله درمي ساتير أوريس الناظر كني والله تير أوريس شيكارو بيت تدولو جرا مال ولا كان شيكارو بيت تدولي وي أما بكبوانا لا أو جست شيكارو بيت سلا ريو شيكا غوبا ديو سمارا كونغا غوبا بسم الله فري شيكاغو باجا فري شيكاغو باجا جران نخجبان غربان اجندا دا بروباغندا دوني سيستم في تاكتيك دلغامي بري امتا تصابو أنت نينجو نما منيدا جرو خدوه أجندا خم كيسا غربا دورافي أجندا مالكا فكتن تركان جرو بران أجندا مالكا كترفون سيما غرميسا درو أجندا خوني دربام إذنو دوا مجادين إنكوسنا بداسا والله تجاه أجندا غرو متا خيسبو غافا غرغرين كاتي نمني خو ولدتي هدماتي بكتاكا ولدجي تو خطي توفتا طرفتن أكاتا توا غرغارمو كبو كاتا تكامو شيخ مغوبا كنا وهي بلليسي مالكا تكوتو كتاركا بدي نغدو راب جيني أنكنا جاني وان تكلافقان نمني خو ولدجي جرامي نما كان خيسا ولا لا تينا تقرر وهم مرتن نيابو كوتن كغارتي ابو كوتن خوني غرو امتا بوسو اجندا غورني حواس خيسه بوسو فجاسو تاكتيك انا دوا نمني كو ساسا من حال ساتسات لي نو بكتنا انت نمو لچان جرتو 100% كونسري دوا ما بود دوا دا گنيو ورب القا غرميسا مجا ربنا جيسين يو اني دويو خالقي رجي رجاني دفوتا نا يو سيريس خراسي فايو تاتي خراسي Nuti maallaqa ani namaan haa du'u. بريو لال yoo inni du'ee mu bar sirrii miti ajantummaan kun sirrii miti dhaabbachuu qaba ajantaan du'a namatti qoosan. Aboo gaara mul'ataan dhage bar ajantaa maallaqaati itti waa isinirraa butanii ani namni Ifaa bar ifa gala. bar sii galee tanaafuu warab shilingiin tiyya cabxuun ani yoon dandahe I can read someone's mind. I can read garuu immoo taktika akkanaatiin. او كلا فيديو غيبر لا ندير فيديو Okay. غير فكينا لا اكادا تي تاكتيكا تيسنيته مبارك لا مبارك اكادا نتجي لا Bakka jira amma bakka dhugaa jira rabbi wal ga'e amma bakka dhugaa jira. شوف La hawla wala quwwata illa billah. Sheikh Maini. كوي خنا متي أما خنا بودا مبارك مسمى غرغر سيجي أوروبو تناوزوليك أبين غيبر أنا بكتن بكو أجرنا إنه محلان غيبر مبارك إنه بكو أجرنا Malte Sheikh. Unga fadu jim kenir Bakka dhugaa jira amma bakka dhugaa jira rabbi wal ga'e amma bakka dhugaa jira. لا La hawla wala quwwata illa billah. mubarak mal takana gore rabbi hindu yi Sheikh Maini. Sheikh Robi. angka sama darbe out Mubarak delegatar أجندان دربه la hawla wala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما
maariyyoo mana arabaa tayyaan tanarraahi waan kana akka ummanni nyaadhamne please akka kunoo qinxibxaabii baratan tana ani akka jechuun ani sumuni peenii jaaniin biyya tanatti peenii jechuun Dabalanii gaafatan amma. Taaziyaan jira jira. Taaziyaan jira. Ini dugaan wallahi. Nula. Dhugaadha. wallahi jaaban akkana jaaban silteen hudduuraa kun Inni gobbarraa saayikiliidhaan dhufaa makiinaa Humni qaba. makiinaa wal jalaa qabanii adla wal jalaa qaban siino tiraakii jala seenee bara diinoo jala seenee. laal Honkareefu waan ta'e gaafadhu jeeni beeku irra qabee waan ta'e gaafadhu jeeni irra deebise. waan ta'e bar piraaktisii godhanii Makiinaa dhaabe. Makiinaa dhee jedhe. Ani bakka taa'aa jira. Koomantiin barreessa. Gurra jira. Ummata maal taphattu nama. Sheeka. Irra dabalee. Wallahi dhugaadha jechuudha. akkasumatti irra dawwale laal Dhugaadha jechuudha. wallaahi ja'a bar silteen hudduu uraadhaa kun lallal aboo dhagee wata akka dhagee Inni gobbarraa Wallahi akkamiin namni wanni kan siltee hudduu uraadhaa tun laal silteen hudduu uraadhaa kun oromoo tan akkana godhuu jechuun ani kana malee wanni na aarsu abbaa fedherraa haa nyaatu silteen hudduu uraadhaa tun wanni caafii cuu hin beeyne goflalli wanni uneducated maayyimiin akkanaa yoo ummata oromoo tan oli qabdee irraa maallaqa guurtutu kana duran dhaabbataa ture ni Kun beeyna sabaa sablammoota saamii jechuun jiraani barkoota kun sabaa sablammoota saamuu jira bar. Jarreen dhaawadha. Sadeen musammaa dhaawa akkuma lamaan raggaasaa san. Lamaan raggaasaa kan dhaqqabte malee. Oromoo nyaataa ture malee nama biraa hin danda'u. Wanni karaa biraatiin gaafa tiruun nama qayxaymoo tiruun nama daa'e tokko miciyyoon Isa ciise bara hawaasa kana bar gaafadhe bar hospitaala inni ciisan meenu gaafadhaa bikkee inni baqeessan hin jeen. Tiruura waan meesha. Amma beeku malee namni waan eksibii jaanii jira biyya tana keessatti. Waan eksibii jechuun aappii qumaara irra taphatu jira biyya tana. Geema fa'aa kubbaa fa'aa qabsiista waan eksibii jaanii ijoolleen biyya tanaa ni beekti. Naaman tonni namaan baattanii mubaaraka irratti galgala tokko qofatti guyyaan odoon akka bira taa'u jiru doolaara 2,000 nyaadame. Achirratti odoo qumaara taphatu. Waan inni irra keenya kun iskeen kun harka isa jira waan eksibii sanni beeka. Waan nama Oromoodha nama mucaa warra miicataati tokko Liibiyaa qabe doolaara 16,000 isiniif hin baasa jeet naddawalan biyyaan ture ani. Aboo meedhiisi way naziir aboo anaa beeka silaa gan galatooma idhaan ka dandeessu kophaa kee qabsaawaa turtee bar namnuus jalatti nuus irraa beekuu dhabe malee. Wallahi Naazir qabsuma tanarra jira wallahi. Ammatti meeqa kophaa kee qabsoo jirtaa bar. Qabsoo maallaqaa tana arraa mitii bar gaafa hiraa ta'uu mootirraa jedhe. Zamaan itti jirtaa bara nuutu sirraa beekuu dhabe. amma waan na kobalchisa jira Naziir irraa gaafa maal tokko Gaafa manni baasaan dura jettan kun mana faanii gubate warra bar mubee abbaa miskiinaa kaje waa itti baxxasaa ture isiniif baxxasa ture mi waa tinnishi qinxaxxabee gaafa isinii manni darbee isaa duraa gubatu akka maal jettanii beektaa warra gaafa kaayee san TikTok duraa gubata amma manaa gubachuu eegale. Manaa gubachuu eegale. So Oromoo tanaaf wanni ni mufadhe meejaa gaafadha gaafa akkasitti asirraa wayii guuramee jannatu hin dubbanne yeroo sanitti wal dhaban qabna wanni hin dubbatiniif yeroo sanii wal dhaban qabnaaf inni. Hospitaala inni ciise kamii mee bikka tiruurra waan ameera jee bikka baqeesse kamii jaaniin gaafanne waasa. Takkaan gaafanne booda. waan takka Achi taa'ee siyaaraan yaalaa takka dhugaa kunoo karaa guddaa irra taa'ee galgala ganama. Saboo akkamiin dhiirtii Dubaay keessaa dhabamte garuu. Afaan diinoon tunaa dubbattu. Ammallee alelee akkanaa tana garuu Oromoon tun bar bokbaaqaa bar. Wallaahi bokbaaqaa. Aboo silteen hudduu uraadhaa tun hudduu uraatiin siin jee hanga wanni akkanaa tun Oromoo akkana gootu bar. Aboo atuu mana jalaa gubatee ture Mubaarak manillee jalaa gubatee ture TikTok dhageenye. Lakki wanni itti hangaafuma sanii ni kijibaan jee ni Qaba gaafa manni jalaa gubatu. Ni kijibaan jee ani jeemoo hin jenne gaafsan. Kanu live irratti biditti qabate beektaa warra kaayiroo jee Naziir nurra
Duraan TikTok gubata amma mana gubachuu eegalee jiru. Mana gubachuu eegalee jeeni bar. Ani Sanuu manni gubateen jiru bar manni dinas gubateen jiru bar waan mana keessa qabatu. Wannummaa sunuu siistama. Siistama malee manni gubatee hin jiru malee siistama manni gubatee Akkanuma siistama isaanii kaameraa kana ka Hindii nurratti hin dhaqqabini wallahi Hindii nurratti hin dhaqqabni uummata kana. Nama dhiisi. Naadir kophaa falmachaa ture bara amata meeqa dura. Amata meeqaan dura dhaabbataa ture. Mubee abbaa miskiinaa jette jedhate sanuu siltee hudduu uraatan nama siltee hin taphattu. An siltee wanniin beeku achi kunoo zayitiidha jettee wanni si gurguru achi Adaama san keessatti tokko gaaf tokko ni qaban warabbal qaaba mucaadhaaniin deemiti wanni naa bitiin jeen. Maaligaa barakiinaa biti mana fincaanii naaf ijoolleen Adaamattiin siin jee. Wallahi rabbiin halkan anin kakachuu sin jaaladhu by the way jireenya kiyya keessatti wallahi maali waan jaalladhu hin jaaladhu beektaa. Laal barakiinaa bicaa biyya teenyaa tokkotti bishaan itti guutanii lahamanii wanni foolee malee mana fincaanirraa wanni gadi hin dhiisisu beektaa hin qulqulleessumaa hun siin jee beektee. Sagaraan tanuma akka mana biyya tanaa tana achillee tayyirtu biyya teenya san keessatti tolchanii maal jira miti itti ijoolleedhaan amma ittumaan dhaqe wanni harka qabadheetiin makiina illee fudhanne miilumaan deemee itti dhaqe naa waliin jeen siboo Abdulmaaliidha maqaan isaa tubar Abdulmaaliidha maqaan isaa beektan naa waliin jeeni beektan. Abdulmaaliki. Abdul Fattah something like that. Barachi dukkaana tokko banee wannuma kanaa fi wanni tana muuzaa fi wanni kubbaa fi wanni kana killee fi wanni tana gurgura beektaa. Wallahi hiisisee nin ariisa ture beektaa. Hiisisee harka hudduu hiisisee mana hidhaa galchiisee achiin irra nin cufsiisa ture. Garuu immoo godhuun fedhu waan akkasii gin ምንድነው ይሄ እንጂ ይሄ በረኪና ነው እንጂ ጀነ ክሎሮክስ ይሄ ነው ይሄ ትክክለኛ ክሎሮክስ ነው ወላሂ ቢላሂ እንዲው እኮ ነው ምንገዛው ወላሂ ቢላሂ እኛም እንዲው እኮ ነው ምንገዛው ና እንጂ ሂድና ወደዚህ እንጂ እና ታፈርት ብላና ግማታ ኤኙን ነዱረ ዱፌ በይታ ማጃን ሀቱ ዳና እንጃኒ ነጥይማኒ አከነት የሆማሁማ ላህሜ ጉርጉራ ሆማሁማ ከረዋ መመጠንሴ ዋለላህሜ ብሻኒ ፊ ወኒ ወልት ላቄ hingurgurre hinjiru nin dawwale ani komandara polisi tokko bira ijoollee teenya jira sanuu ijoolluma teenya ijoollee amma maqaa isa namaa yaama irratti silaa xallazaat mana hidhaatti isa darbinee achi isa ariinee akka inni naannoo akkasiis akka ta'u hin barbaanne beektaa. Guuriiti as keessaa hin jeen kana ihee barakiinaa ayidallam mana fincaanii hin dhiqu wanni kuni bishaani. Guuri as keessaa darbi lammata immoo namni biraa enee poolisii alxaraabbahem poolisii sitti iyyaam milishaallee sitti iyyaam wanta akka sitti iyyaam ስልጤዳ ሄዳ ግን ሁለተኛ ይሄንን ነገር እዚህ ውስጥ እንዳትሸጥ ሲገርመው ገይወችን እንደው ናዚሮ ሰላም አለይኩም ናንጃ መታ ገባሴ ወኒ አውጋችን ገደር ሆኖ ወጪ ኮብለ ተቆጅራ ከንተ ጆለድ ቤተፈ ኮብላ ነው ጋይ መኪና ከረ ገደር ሰላም አለይኩም ናንጃቺ ኩባ ተቀፋ ከነተ ኩባ ላስቲካ ተቀፋ ሂሂዴ ውላታ ነዱረት ወል ዮለ ጉርጓ ኺሌ ተቀፋ ሂሂዴ ያሲዮል አቦ አማ ደለጋት ቢኸረ ቢዝነስ ቢኸረ በኮስልቲ ሙዚቃናፊ ቁርአን ከነሙንተ ፈፈለጤ ከነ ሂዳኒዴ ከነ ጉርጉራ ቤታ ፈየን አማ ደኛ ከነ ምጮ ተቀፍ ዲመተካ ስልጤን ሀገና ስልጤን የሮ ነመታቴ ኦሮሞ ተነ ከነ ጎጎሲቴ ኢራኛቱ ወኒ ሁዱ ኡራቱኒ አኒታ ነመሌ ሲላ አና ቤኻሚቲ አቦ ኦሶን ጋፈ dur middle east waraana keessa middle east keessa turre sila ittiin dhaqa ture gaafa dur ar'aamiti biyya maal gootre itti beekaniiti ko Teddy Afro na itba ma Teddy Afro la liye waan ka dalagu jiro takka ajenda oromo fi Ethiopia amaara jiddu be Teddy Afro never in baanecho business sa ko faga tigre rafte gize ha to qarshi la never anyways waraasa khiyare naga khaysa bulla jarana sheekha gobbo yaata kan taane fayye qaba ganama dalagatti haa dhugaataate immoo
Rabbi rahmataa godhu. Aboo wanni dhugaa waan akkanaa nurraa dhiise kaawwatti waltaati akkamitti booti waan kuni ajanda booda amma gargaarsa waan jaanitti dhufa hijiba wanni hundi hijiba. It is fake, fraud and scammer jedhama warri kun hattoota. Ani maqaa namaan tuqu malee maqaa namaan dha'u ammaan tana kunoo rabbiin nagahan siree tanarraa nan kaasin ganam birrii fidii naan jedhe namni tokko wannuma san kee amma maqaa namaa tuquun barbaada. Birrii amma Idris qatalchuu beektaa waan karaa kuma diidamaan nu hanqate masgiida tokko jaaruudhaaf naan jedhe. Kum diidamaatu hay masgiida jaaruudhaaf kumni qarshiin kumni diidamni hanqatti. Qarshii kuma diidamaatti masgiida ijaaramoo mee qarshii amma laale meeseja kana laaleetiin ani namni na sobuu hin danda'u. Osoo niin rakkadhee naan jedhe osoo niin nama wahiiti osoo niin rakkadhee naan jedhe nin ergaaf qarshii doolaara 100 qarshii kuma 10 doolaara 100 yoo qarshii kuma 10 meeqa ta'a na fakkaate. Amma nurraa gabaabsa bakka deemara fi fakkaate gara malee deebiin. Nageetti. Nalagee badhaasa. Akkasii ni jira dubara. Maama bayaanuu du'eetuma deebi'ee kunis innuma deebi'aa dhiisaa bakka. Maama bayaan faana kana ta'uu qaba siistama kana faana deemuu qabna ajandaa akka dalaguu qabna malee maama bayaan barra ajandaa. Badhaasa maal jettu? Nutis aayilii baafachuu qabna. Aayilii isaan qofaa baafata. Muhammad bayaan barboo zaahira laayif irratti uffannise malee wayi nama uffannise barta maama bayaan sanuu dhugaa seetanii tana dhugaa seetanii. No. Ta Muhammad bayaan bar filimaa miti zaahira ni bar. Zimbaan. Filima akkasii Gurmeen dogoggorina badhaasa maama bayaan sanuun kana jaalatuu fi kana jibbuun adda baasa malee lubbuu bareedduu tan eenyuutu wanni godhe je. Weekati telefoonni Muhammad bayaan takkaan sobne waan hin goone nu sobne godhee nu agarsiise. Sobne nus takkaan subsibee fi Muhammad bayaan. Ay maal taate hoo? Bayaan filimni akka itti deemu fakkeeffatee bar jarri fakkeeffachuu dadhabanii bar. Mama telefoonni ati cabsite telefoonuma mi'aa si bita iPhone sanii miin jee bita. Lakkee ati dubbatini naan jee telefoon. No, Muhammad bayaan isaan godhanii inni practicing godha. Isin dura dhufeetiin barbaama namoo telefoona doolaara meeqaan bitate kuma 100 cabse gideera jabu gubbaarraa laayik naa kan dhaaban. Giftii naa kan aanuu dhaqee dhufee giftii naa kan wanni miyaan bittee cabee jira hoggaan jeeyaan uummata keessatti haasa'u dhufee giftii naa kan tiktoka kaanin. Guyyaa kan mana gurmeessa gideera dubbii immoo haatee minaan jee gurmeessa hojii ollola dhibeeta gurmeessa hojii gibsi bara wadhama gurmeessa hojii olee galan achi manatti banate gubbaarra taa'ee nu laaluutti jira rakka inni gidiin annasii dubbii eegala achumaa nagatee gala nagartaa koo jeenar siin ragataa amma akkatti wali fayyuun beene bara akka wal eegatan yoo gurmeessaadha yoo gurmeessaan raaban tiktok niin dhiisaa jaa biraadha baate. Filimni Muhammad bayaan Anaan manguddummaa jidduu deemee miti sa'a 24 keessatti hin fixe. Saayiba kiyya lameen akkamiin ta'a? Yaaddee haadha faatee gaafate haadha faatee jeen amma namni tokko giftii irraa giftii dhaabee jeen asii kan nu baatee wanna jee akkami jeen mos akkam jeen akka wayii jeen lakkee yoo giftii siin kan nu jee akka inni fiifadhu wanna ta'u baate akkami jeen beektaa. Qilee yaasee nuti isinis qabteef qilee yaasee nuti ammas xiqqoo dhaabbataa bara. Gallaadha. Yaada koomantii kana laala. Gubbaarra taa'ee barsiirra gata naan jee yoo dhiisuu baatte mana gurmeetaa keessatti naasuu ta'e beeknu naan jee. Akkasitti hin dhiisu. Amma siistama isaa jijjiiree beektaa inni tooftaallee jijjiiree hajara kanaatis ammoo garuu siistamni yoo maallaqaaf ka fidan taate. Wallahi like mama bayaan amma inuma ummata habashaa biratti sichi baheetti hariifa tahee kana kuna. No haala bareeda jira gaara mul'ata maama bayaan haala bareeda. Yaa raasaa fudhachuu jira. Adeemsaan bareedaadha mee dalagachuu jira. Yaa naatee ani rakkoon qabu. Guyyaa akka jeeqa fudhatanii dhaqaatii qurxummillee taatu darbaaf gaafaan faaristanii nu jina. Sanni goone yaa yoom takkaa dhiifne gurmeessa. Ati amma egaa wal loltanii kennuu dhiiftee jedhanii itti deebi'e.
Awon onne ko gurmeya de gare jira. Khano te asra aisani hina je tata je to inni chig lage gift karna benne chita game ta bataita ta. Enju ko nu jira gidera lo gurmeya jare ro gift galare gide gasere lo gurmeya jare jira. La Khamma galam gutuna rafsitu gurmeya ko basa chitabar. So ismatu gore kale bara won nama arsa Katira bule mirkane halate tigare kale male bar gurmeya salata bhi tore. Tada ka da faate bire taay bar kirkireba. Mubarak Shaytaan anu jiddu seenaa fi jaala khayyaadhii saamentu bana. amma barate amma do mallaga miliyana da kan tani taay tani mun taw mam ban barate jira ma taay taay ma torban ta to wadi biya barate jira business nakala de na taate jira gargar sakay ta kon fado akana may ruhana naati he jira team Sanee miti dalagachu jira kono mana warri mana dalagu keessa gurbaa deem dalagi jee guyyaa rabsaa godhaa walatti. Dia akkanumatti dalagatti miliyana quranna kana jenior gafa kan. Inta baka ma ban barate jira baka. No ada lagatu juga dalagan dalagarami. Wan bira dalagum bi khutan ma dalagatu re. Ada lagatu gade. Anammo wani nantain ucuf raba bas amal mo sexy kan salaf radi ze kabra nagi bete. Sa gurmeya illa la kayohan. Illa. Akasisa? Ya gurmeya Kami da bodala magal o TikTok na narra la jiru alhamdulillah kanaja. Inuma sambil da bar namne kita khiyawan sallallahu injiru je bar. injiru je ya. Anggaran ka pujar mas debiyo gafatte. Ambi khas ma ajent ma fin jamale. Khanam leun awas nun de kam nagya fa ya cha khanam leun di tido lower bade namne durse gal gurba hanu wade gurme ko fa pagol lale gurbang wasin de bu je fra de garo egal Duro biye di tigara gale war sama tigara gale da je de di de bar ore gabu se bar kubara taay daggeefate gadi seen wonna jechuu dide idin an dubbiye chee gale eegalte mi fin kabajuna anja kubara na barreesa ra taay an kataw taay tay achi deeme mana banate fira usay Wai sana ni gana mandu bise gurme gurba wadaka iya No laki mal ini beta kona sodata si na daga si siya la ta sibar ani wanta inni goggodu tana tanuman barwaan akkanatun sirraan fakkaattu yennaan kiifii tante harkaa sirra kaayee qubal deebise asirra ilmi sharmuuxaa jee barase galee wayii naan bisee maama bayansa. Adniis wayannaa moodii si jechuudha. No kaa jechuun ani wanta inni akkaataa inni kaa meeshaa shukumu ture beektaa. Ani bar gurmee saayoon dhugaa dubbadde naan jechuun jiraan seefii taa guyyaa isaa dhiiroo anaa jeetiin. Alhamdulillahi namni haga xiyyaa waan san laalelleen hin jiru jee bar hedduun laale haadha faaxee ummaateettu booyaa fi malee teetillee hin fide jeeni bar. Sanuu alhamdulillah jaan akkatti namni koomantiidhaan sanuu garuma nama wanni tinaarse guyyaa maallaqa keessa wali qabnaa beektanii onnee tasa guyyaa aadaa fudhatee cawsa gartee bisilaa maallaqa ta'ellee fudhatee aadaa fudhatee ceehoo yaa beeta maallaqa inni furkisee na aarse boona. Wallahi guyyaa san namni hundi of qabee jira likki kannaniif ture. Na aarse ogaa guyyaa san na aarsen awoo taa'e gargara irratti wali taa'e. Wallahi Muhammad Jabbayaan lakki istiraatejii jabduu qaba maaliif yoo jette wanni inni godhe geema seenuuf waan san godhe seenee jira hagasu. Gaara mul'ataa yeroo wanni jiru maali beektaa silaa waan barbaadu san ni argata gizee waan takka godhe hanga wanti sun galma geessu hin eegu dafee garagala. Maal ni beektaa? Amma qarshii 50 fi qarshii 100 kan ta'ee fi xiyyaa kana gargaarree maal goonee minaa min jettanii miti boodarraa dubbattan si galee. Amma immoo miira keessa seentanii yoo gargaartanis kalooyitaa kannitaniifu gaalaksii kannitaniifu kalluuna kannitaniifu si galee waan kannitaniif isinis isaa hojii miira keessa seentanii kannitanii feetanii kannitaniifi
irraa dubbachuu hin dandeessan. Nagee aanaa shaqqalatuu fi gara dalagaan tana caaltan jirtu. Sandiidha gurume inni nu taphu uummanni si gargaarra jeetiin amma duraas boo nama doolaara miti birri maali saantima Itoophiyaa 30 erguu ture jira miti gaafa mana yaadatu. Gaafa akkaawuntii maxxansan takka bar akkaawuntii qarshii takka faana kennamni shuuti iskiriin godhee ergaaf. Baay'ee gurbaan kun kannaa wayini qaban beektanime. Very talented adero. Yaa wanti amma maaltu jira seete haalli amma inni itti haasoo jechuun namni hedduu fedhan osoo inni naamusa qabaatee tuma koflee taphatee haaruu baatee akkanumatti wanta jee hedduu namni jaalataa ni fedhan itti bashannana. Akkasitti itti bashannanu takka illee hin jiru. Haaluma amma itti jiru kanatti yoo itti bashannan malee. No jechuun akkasitti harraba sana osoo hin ta'in xiqqoo wanti jechaatu muni jiraame keessatti eeggatuu qaba. No inni hin danda'u miira keessa akka seene akkuma fedhe haa godhatu amma firraa hin barjilu maa hin dhaabbadhee maaliif jennaan. Akkas. Wanti saayiba keetii gaafa inni dardara wajjin afaan qajettanii. Gaafa inni saayiba keetii namni sirra beeku hin jiru gaafa dardara wajjin afaan qajettee wallee adama haruuni. Amma isaa bara gaafa isaa hin garagalchaan isin taate. Amma waan inni raabbatee jalqaba namni itti bane gurmeessaadha. Jalqaba muuziqaa mana isa banate inni. Egaa hojii afaan qajettee gaafa dardara. Sangoota dhiisuu si deemu chaanni noo. Isin bakka itti banatee hin beektanii bara inni bara muuziqaa mana isaatti banate. Ninjira gurguruu guyyaa san laaloo jala ture. Teresaa ol godhatee mana isaatti banatee aan ol beetiin aboo mana kan kee kana ulamaa ifaa silaalaa sheekutti gurguttuu silaalaa yoo muuziqaa dhageeffachuu barbaadde maal jaanne beektaa guyyaa san. Wallaahi kunoo soomana dabreen dhiisee kaasii galee hanqaniin jalladhe soomana duraan jalladhe. Waan qaraatiitii fi waan sheekummaa minaami waan takka illee kunoo egaa haadha faaxeetii hojii geema qabachuun nama kafarsiifte. Mee muuziqaan isinitti banaa muuziqaan tunoo kufriidha. Mee natti himaa sheekkootti jee muuziqaatti baneef. Amma nama muut irraa kaafatu muut godha. Usee itti baneef ammaan tana. Anamma gusiin ol ba'ee aboomaame akkanaa miti kaayetii mana kan kee kana nama guddaa hedduu si dhageeffata sheekotti si dhageeffata muuziqaa dhageeffattee maqaa hin balleessini kottuun jeen ganda duraa dheenaa ciqqamaanaati. Guyyaan halkan jimmata safti beete achi fuudheetiin ani mana cufsiiseetiin ammaan tana achirraa gabbu'ee ankuteen ganda tokko dhaqa beeta. Anamma waan bayyana irraanfadhe inni mana cufee miti. Irraanfadhe kutee ganda tokko gaan dhaqee oliin bee inni lakkaan na barbaade na jala dhufe. Oggaa dhufe machi ijji na babaasa. Amma jala saboo muuziqaa banuun beektanii anaa diyyee isinii ta'a minaa min jaafeetee sama bayaan maal muuziqaa cufaniiti maa bayaan qamuu jiraatii mukaan irraa jaanii nuti qamuu jiraatii barcaan irraan balleessini. Awwa muuziqaa bantu muuziqaa bareedduu baniin jejjela kan akka tapha beekte. Amma aranarra maa bayaan miira keessa jiraati isaa hin jeen. Amma gusanii mi ol baasaa jaanii ol ba'e beekte. Muuziqaa bantu muuziqaa Khadiir Faye kakkanaafaa bani minaa min jee beekte amma ciisaa wanta jee amma namuu rirrifatan beekte. Gurme mana kan keenuu banii naan jee ni deemnaa yaasi naan jee. Gusanii firraayyee anaan mana banaa fi dhiisin qamaa jeetiin kutee mana kayyabanee muuziqaa anumaatu itti baneef ammaan tana muuziqaa abbaa lamaa bane. Waalaikum salam. Gurme Sadi from Sevan. Sorry, I'm sorry, my brother. Badde geesseetiin jira amma wajjin jira viidiyoo namatti hin dhiisanii ammaan achi gabbee maallaqa hunda guutuu dabarsee fi waan barbaachisutti godhee dooktaraas geessee fi akka irraa dhiqan foon isaa irraa kaasaniiti foon gurraacha jechuun foon gurraacha kana irraa kaasaniiti diimaa san qofa dhiqanii deebisuu deeman. Annaa akkasitti dooktara godhee fi ammaan biraa gabbee odaasaa Galatan brother. Sakane achi jaartii tuttirake waan ta'echa rabbi rahmataa godhuuf ganda makiinarra kaa'e ganda qajeelchi. Qoy haadhi kan yaannu yoo akkarallee godheef. Bakka sanechi warra ni qabaa warri haa wallaan isaaba jaarsaa jaartii keessan seen Oromoo rakkis nubbareessa kiyya jaarsaa jaartii wallole. Wallaansa waan namummaaf gooneef jirra. Gooneef jirra yaa egaa deemtalee naqanii waliigala dooraa 240 geesseef baddeeyyee. Galatan. Miyaaf. Itu gurmesa, sorry, ada semure. Ya, akkasitti maa bayaan egaa sirba lama saddeet itti baneef booda gurmi anaa DJ taataan anje sirba Khadiir Faye itti banate
osuma jiru daqiiqaa waa xiqqoo booda sirba addis fikirii warra amaaraa sanitti banate jechuudha. Addis fikirii. Addis immoo addis fikirii maal tiin beeku? Duraan shakkooyeetti taphachuu ture. Duraan itti taphachuu turre. Amma osuma inni akkasii jiruuti. Gurmee isaa sirbii inni sirriitti affase iftuu sani akkam jiru sani. Iftuu moo eenyu badhaasa tokko jira bara Iftuudha bara anje waraabee gaddiiseetti hin jira bara. Sirba kana sirriitti beekama amma bayaa. Duraanuu ni dhageeffata gaafa karaasisuu ture sirba kana. For sure. Afrika amma achi booda ana yeroo san dalaga irraan ture beekte amma osuman jiruuti manni namni heddummaate anis dalagaa hin galee eega saabin kiyya tokko dhufe ka piyaanoo dhabu. Saboo maaliin argu jira numa jaa saboo maaliin argu jira amma maama piyaanii jiru aboo maama piyaanarra keessaa utaalee jiraati muuziqaa yuutuub osoo hin ta'in hoottu mi'aatummaan dho'iif hin jeemboo. Amma deemuutti darbe. Afrika ol bee muuziqaadhaan hanqa muuziqaadhaan maammee kiyya maammee jee faarsee awwa muutu narraa godhee muuziqaan tun haarana baasuu diddee fikiratisi amma laal fikiratisi kanaan bara kana laal zaarii akkana mataa harkaa jee mataa lola osuma jawuuti qiyyaan namaa jimaa fixe amma nu bira kaana nu bira spercaan amma halkan ichi deemaa jira. Ogo jimaa fixe miikaa jimaa keessaa fixe fuudhee addatti hidhatee jechuun bakki namni itti waraabbiin namni itti. Amma qophaa'uuf deema utaaluuf deema garreerraa. Afrika anamma chiin osuma jiru innis mana keessaa beekee kutee inni kunnaan firraa mana cufee eessa dhaqe mana bareedduu baadiyyaa dhaqeemma. Ammaas itti banate osuma jiru boodarra maal godharee ani ni rafee dhaggoon hirribarraa ka'oo kunoo qiyyaan kafaree jira. Amma bayaa garra deddeemaa bule eenyuutti darbe gurmeessaatti darbe jaalaga. No an qabu an kafaruu isaa quban qabu an kafaruutti mal lafaa ta'e. Ati biraa rafte qarree gubbaa keessatee gurbaa isfiifaa jira naannoo jiru. Mana bareedduu baadiyyaatti hin dhiisee biraa rafee ni beektaa. So. Eegasboota wanta jijjiirraa amtee hayraawwataa. Galatoomi gurmee magaalaa nuyi itti gurbaa xarafa magaalaa deddeemu. No duraanuu jira malee. Magaalaa manasaan muuziqaa eegalee siin jechuutti hin jiru. Inni ilaal gurmee dura keessuma jira laakiin immoo gurmeen maqaa itti fudhatee jira. Amma namni hundi gurmeen akka naqetti beeka. No gurmeen illee. Maanaan naqee beeytanis. Wallahi maaliif jennaan jalqaba gartee haati guyyaa saamii wajji gitaara itti dhaabatan sanii wajji jira viidiyoon. Gurmeen akka maamma nama gurmeen kopummaa akka ittiin dhageamne kopummaan akka ittiin dhageamneef hojjafaan kaayyate. Malee gurbaan duraanuu afaan kaayatu jira walleedhaan. Ani bari akka ishee. Duraanuu sababa eeggachuu jira nama yaamuu eeggachuu jira. No bar sheekootii sirba lama mosadii dhageeffachiise wayii tokko qofaa miti. Laan nadagaa viidiyoon kun ka irraa vaayiraala ba'u jiraami ha gurmeessaan keessa jiru santu vaayiraala ba'e. Mana kiyyaa sangaa. Sodaatee bara. Mana kiyyaa bar yoo xiqqaate bar zaa jaawol turre boyi. Wayii zaalaa turre. Bakka biratti bara namni gisee seenes. Saamii miti eenyu ka gitaara dha'uufi ture. Falmataa moo? Falmataa isa sanii. Sanis waraabamee viidiyoon. Wajji jira sanii. Maamma namoo bakka biratti bara maamma bayaan ni khilaafan si galee gurbaa afaan kaayachuu dhorko magaalaa gisee dhorko. Maamma namoo namoo wanti gurmeessaan irraa dhorke nama si galee. Laal dhageeffadha maamma bayaan. Baatuma san duraatu almost hanqa baatii annagee gaafni ni maama bayaanii wajji wal baradhe gaaf tokko manaan maarreen kun amma kanaan na bira amtu kun amma erga gurmeessaan rafee booda eegaa na rafee kun dhagaye amma laal kaniinani amma bayaan osoo guyyaa takkaan gaafa dura naaf inni wal barannu leencana darbaa jeeti dhufee gastii mana soorootitti ichi tolbee
osoma jedhu kooyina kuma dhibba guuttan malee jee kooyina kuma dhibba guunnee fi achirraa gaafa sannaaf inni ol baranne gaafuma sanuu inni hajjii dura moo hajjii booda wal bartan? Hajjii maalee ta'u turte amma gaafuma sanuu inni hogga dhalaa harke Hajjiin isaa kan ni dalaydi. hin dalaydu boo seet Gaafinan jechuu kan itti hangaatu. hajjii maaltu dalaga hajjii asichi dhaqee booniyyee hojii quraana ta'uu ture miti. Ati jedhu DJ saati. Ati DJ saati maaliif ololta? No anaa miti DJ isaa DJ matuma isaati. Amma na kiyya ture malee ifi taphachuu ture DJ sirba namni banuuf Gurmeessaa mirga isaa eegeef. muuziqaa laayivii banatu dhagaye muuziqaa namni laayivii taphatuuf hin ayyamuun siin jee bar maal ati DJ namni ta'uuf hayyamaa miti. Laala madhalaa hoggaa harke kana maqaa rakkata Oi, beekti. videoota akkasitti ergaa koi badhaasa. Dhagaye maabbaan tana faa kata balaa gasseera taa'e maqaa dhalaata irratti gadha'e. Waan ammas rakkata bakka girtanii miti. Arraa miti beeki gana Waan harkaanis ni godhamoo laa obsi gurmee asirra sidi wayin jaaqoy muuza kana biteeti maas akkana nyaatan akkasin nyaatan jeeti viidiyoo dilee galakkise muuza nagartee. arraa miti dhalaata naggaa harke Hangaa turanje muuza nyaachuun ni beektaan anje. maqaa dhalaa meeshiin godhe tana lamaan irra gadhiise laal waan tana ni gartanii miti. Yaa muuza. Arraa miti beeki. Oo sagaleedhaan dubbatanii oo an jaartiin qabaati jechaati jaartiin tiyya qalbiin irraa cabtuun fadhuuti jechaati ammoo jalal tana kataba. Yoo tara shangeetti sanboota waan jawjaa. Ani immoo muuzanii nyaatanii ijee isaa gaafatu dhagee muuzanii nyaataniin sun gaafuma ajaa'ibaati. Arraa miti bar gaafa kana ustaasa ture. Gaafa waan tana katabu. Ammoo Barsa humnummaan gurmeessaa irra wal dhabaniiru guyyaa san bar as hojii taphatee harka faroo kofoo keessa taa'ee qabatee akka dhaabbata meeshaa harka gaddaqee. meeshaa shukkuman bar wanni itti walalle meeshaa shukkumuu sanii niin arke gaagaan arkeen isa kiyyaan keessaa sadarkaa tana deemuun sana garreerre maayila meeqa deemee jira haayweerra so maabbayaan guyyaa san duraatii abbaan moonee tokko arraban taane arrabsa beete biratti ol beetiin maabbayaan waan fafokkotaa akkanaa sirraan fakkaanne dhiisii aboo warri mana isaa jala jirtan yoo inni arrabaaf waan hin taane kakatabuu eegalee jette babaasaa hin jeen amma guyyaa sana hayyeen godhu je guyyaa lamadaa kunoo asuu ootan satawaa naman kaafachiiftu meeqa shukkume meeleen kaafattu mee ish bar wanni inni haasoo guyyaa san ani ajaa'ibeetiin firraa biraa deemee jirra. Amma saniin qogganni mana kiyya dhufe mana kiyya gaafadhe maaliif waan akka isan gootaa jeeni ifiin hooqee naan ja'a bara nu deeqaa 30 waliin keelu ta'e. Amma inni wanni isaa aarse. Ifoo ookee ati maaltu siinge? Ambari inni na aarseetiin isa jalaa deemee asuu bira dhaqee geeme lama asuu taphachiisee asuu nama mataan dhaabbadhu jetteen. Hoggaa duraa ol keetti bar kaameraa gad deebisee mudhii tanaaf bakka jidduu tana agarsiisaa achi haa qabataa ture. Amma bakkaan itti haara ilaalan mataan dhaabbateeti. Ka mataan dhaabbate silaa namni haa waseetuma deeqaa isaa fitachu qabaa miti. Meeshaa shukkuma miilli lamaan sabii jiraa beeku. Dhiisi isiinis ka bar nama 800 jala jira. Isii jala nama 200 jira. Isa jala akkasii. Amma sani wanni inni itti ammaan tana waan akkanaan godhin jennaan na ajajjaayi. Giftiteetiin na raafa malee. Achi dhufte dubbiin. Amma naaf inni waraaraara. Osoo warri giftii kan nuti hundi irraa dhaabii akkamni qajeelaa sila dhiiroo. Ajaa'iba isaanii godhaagamu. Hin qajeelu ture nu jala ta'u. No kannaa fi waan isin beeku hoggaanni geeme taphatu taphachiisaa yoo dandeessan jechuudha. So Amma isin irraa ajaa qabutti hin jiru afaan amaaraa bira jira. Ol guddachu jira.
Guddate bakka. Poolisi hundaa waan poolisii maama bayan jee tokko barra poolisi hundaa duruu salphatee bara. Baay'ee kiyyaan barre namoo miidiyaa irratti iyya malee warra lafaa hedduu PC isaanii wajjin beekanii. Amma giftara Amaaraatu argate isiniin hin gahu. By the way, namni TikTok irratti poolisiin abbaa sanii jee deemnaan namni sun jabaatee beekaa gurmeessa. Hidda lafatti hidhate. Hidda lafatti hidhate. Viidiyoo kana bani, viidiyoo amma si ergeessan bani badhaasa. Viidiyoo maal hin argite? Asuma ta'e hawwatu. Asuma keessaan si erga cheersi godha. TikTokin. Gidduun hangaatu garaan bulbuchi jechuu dhiisee. Ana laal, muuziqaan akka malee vaayiraalii baate. Ajaa'ibaati tana akka malee ilaalamtee bara namni hedduu ilaalee na jala. Leetara akka adii isaatti memorize godhee jira. Tanaaniin bari'anii. Ton ta'in tana bakka akka inni nama ariifa waa hunda beeku ta'e tanaaniin adda baafata. Akkaataa inni itti jiru waggaa eegalu Ergisi Muhammad. Wayii. Gawat. Ano mau buat sih ini tahun lagi lagi. Buat semua ini. Namanya kalau Muhammad Bayambar. Semua syekh ini. Jadi bersih aku mau syekh dia. Amma TikTok raw na mirano ko sa suko ko ba. Wallahi sama dia jero. Godhuu kana beektaa awwa namni kun waan vaayiraala manaa baafatun nu fadhan beektaa. Viidiyoo isaa tokko qoflaan na fixe tokkoon isin keessaa qofa. Simbee na beekta aliif na rakkiftaa jettanii saboo. Ya darasicha na deemtee quraana qaraatu maal as jalaa goota jeen baraka. Mana rakkisa Nama dia. Very good. Gajah dah kami jelas. Tidak nih kan? Ratu tere wallahi biasa. Duani aku main ini karau juruti, walele cakap tu jurut jual karai saja kan, walele karau jurut. No, kasim no guyyaa mii kaayirate guyyaa mana kiyyaate kun. Gaafa duruu inni gurmee gaafa ijoolleetu darasummaa sanuu gumaatanii deemanii. Waa hedduu dhiyoo tana haasa'u turre miti. Waan aadaa tanaa fi waan shaggooyyee fi midhaan tana tan beene hin qabu kiyyaan. Walele cakasaa ture bar. Nyaata akkasuma miti rakki biyyummatti osoo darasummaan deemin dura kiyyaan dardarummaa tokko deemee jira. Barti inni darasummaa akkasuma turreen isaa akkasitti hedduu. Gana nasi ergiga. Awon ni kufle wala video tanale. Jadi, bagaimana jabatan? Oroman. Oromo di mana? Davis yo Davis. Gurmeessa abartana isaa viidiyootti jiru angandisee hollaa nama jira wallahi. Oh my god. Yo ta. Jadi, bagaimana jabatan? Ini kisah so? Ini kisah. Anamma likitti guyyaa takka likitti taphachiisuun qaba amma naatti aaree jira maaliif jennaan viidiyoon isaa vaayiraala baatee jirti beekaa na biratti akka malee ba'u jirti. An kana dhibe gurmeessaa gaafa akkasitti sheeka kaatee masgida keessa dhaabbatee hadiisa himu san uummanummaan sunuu sheekuma dhugaa isaanii gaafa isa kana. Ayah kan Quran ada keras sijinin kan? Usus sheekh
Kommaa isaati bammaasa maaltu irraa fuudhetu? No, barumsa baratee jira. Sheekummaa barumsa ni qaba ilmi ni qaba baratee jira. No, ilmi waan akka Hamzaa Sheekh Jaabirii fi midhaan kana barra liqimsee caqaa. Yaa waan ilmi ni qaba. Ilmi qabaachuunii fi barra keessa amma dalaga jira inni bartuun dalagaa barinne amma dalaga jira malee. Yaa dalagatu dhisaa. Maallaqan fedhaa waan fedhe haa taatu godheetiin maallaqa argachuu fedha jaaba. Yoo waan kana dhiiseettan miliyoona kudhannaa kannaa jee bara akkasittiin dhiisa malee dhiisu jee waan mana irraa fixadhee manatti hin galu. Namni maallaqaaf nama nyaata badee Itoophiyaatti. No, miliyaa dhibba takka asirra naa kannee akhiratti azaaba nana qarran kaa'anii yaami. Dengada waan poostii ilaalaa feesbuuk irratti yaa rabbi addunyaa irratti gartee rakkisini akhiratti feetu jahannam akka feete na godhi maallaqa qabeenya naa kan jee poostii godhe feesbuuk irratti. Amma sawaan janna keenya mamannamo isinii kana hundi tura namni jannata seenu ana. Garaan qabu inni ni. Allah.